qabsoon utuu godhuu dadhabnee obbo Taayyeen godhaa jira. Obbo Taayyeen gaa barreeffama tan jedhu kanaan gamoo laalessituu ajaa'ibaa jara keessatti ijaareetiin jira. Kabajamtoota fi jaalatamtoota keenya barreeffama mata dureen isaa milkii ganna 20 ganna 2tti baguma gammaddan jedhee eegale kanaan waan ajaa'ibaa dubbata. Kunoo reefuun tana dubbii dansaa fiddan milkii ganna 20ttuu hin danda'amne ganna 2tti arganne jettanii gaafidha gaafatan. Kanaaf badhaasa irratti badhaasa gaafattan. Jiraatti siidaan nuuf yaa ijaaramu jettan kaa dhugaadha qabdan. Jarana edaa tanaaf gurri nu hooksisa gidduu kana jechuudhaan barreeffama isaatti buufa. Ishoo baga milkooftan nus baga isin qabaanne ka dhuguma jettan ganna 2tti waan gurguddoodha raawwattan saba nagaa dhoowwuudhaan qe'ee isaa hoongessitan bahanii galuu yaaddodha gootan abbaa gadaa ajjeeftanii reeffa alatti gattan ilmaan duratti haadha qalchiiftan dhiirri akka gudeedamu gootan saba hojjetatuudha hanqiftan miliyoonota kadhattuu fi baqattutti geeddartan gaafa hoongeen boorana irraa loon miliyoona 3 nyaatu calliftaniiti ilaaltan rakkoo fi ergara malammii dhoksuudhaaf diraamaadha hojjettan safuu cabsuudhaan mana amantaati diigdan manneen hiyyeessaa diiguudhaan hiyyeessa ilmaan waliin daandii irratti darbitan mataa lammii mursiiftaniiti fannisiiftan jaarsolii fi abbootii gadaa yaamtaniiti salphiftan tokkummaa dhiigaan ijaarame shiraan diigdan dhalli namaa bitamee akka gurguramu gootan tokkuu hojjetuu fi gurguruudhaan gurra sabaa guddaadha xinneessitan saayinsii siyaasaa ijaarsa biyyaa irraa qumaaratti ceesiftan waan ganna 200 keessattuu hin tahin ganna 2tti milkeessitan dhugaadha qabdan akkuma badhaasa irratti badhaasa gaafattan milkii teessan taanis quba qabna hojmaata paartii fi mootummaa dhabama gootan bulchiinsa hannaa fi saamichaan macheessitan hattuu fi dallaala abbaa lafaati gootan saba qe'ee buqqisuudhaan ariitan daldala simintoo dhuunfatuudhaan gatii 2,000 galchitan pirojektoota ammoo firaafiriyaa waliif qooddan miinzee fi soddaa halkan tokkotti biliyeenara gootan kaan gabaa keessaa rukutuudhaan gara hiyyummaa dabarsitan lafa hiyyeessaa gurguruudhaan riiboodha shammattan mana wiskiitii riiboodhaan galte gaafattan qamadii gabaatti 5,000 saba qamadii kana oomishu ammoo 3,000 gurgursiiftan duudhaa sabaa busheessitan uffata aadaa torbaanin geeddarattan harkaan balleessaa afaanin oromummaa leelliftan gabaasa sobaatiin saba misoomsitan qulqulluu dhiibuun kijibaa fi yakkamaa dhiyeessitan horii fi firoomaan muudama laattan gaafatama hambiftan dhugaa fi haqa ija balleessitan kan irra baay'isee kijibeef badhaasa laattan warra dhugaa ummataa dubbate ammoo boollatti guurtan zinaabuu asraatu waan gootan ni yaadattan dhuguma raajii hin jirre hojjettan milkii ganna 200ttuu hin taane ganna 2tti milkeessitan ay taayyee danda'a maraafuu fedhii teessan yaa hubanne eebba fi badhaasa gaafattan jiraatti siidaan nuuf yaa ijaaramu jechaatiin jirtan jenne sabichi duruu galata namaa hin dagatu seenaatu ragaadha gaafa machii dandamattan seenaa dubbifnaan ofiifuu ni hubattan ammoo yeroo nuu yaa dhiyaatan waan hojii teessanii abadan hin dhabdan garuu ammaan duuba qumaarri hin hojjetu hayyuu fi hoggansi sabaa alaa keessatti tasgabbiin yaa mari'atu bilchinaan haala qabatamaa yaa hubatu dubbii fi murtii miiraa haala gatu sabi tokkummaa yaa jabeeffatu obboleeyyan waliin hariiroo yaa qajeelfatu nagaan dursa yaa argatu nageenyi badhaadha. Obbo Taayyee Dandaatu barreeffama kana barreesse akka malee jechootaan nama laalessa annama haga obbo Taayyee kanaa gartaa jechoota barreeffama keessatti nama laalessuu danda'u nagarre waa hundaafuu obbo Taayyee Dandaa akkana jaa waan dhugaate kabajamtoota fi jaalatamtoota keenya jidduu kana ajandaan nuti guddaa irraa haasaa jirru dhimma masjidaati dhimmi masjidaa ammallee dhimma dhaabbatuu qabuu miti gaafin hanga ammaan kanaa ummata hin deebine masjidota gara 23 diiganii masjida gara 130 diiguudhaaf karoora qabatanii itti hojjetaa jiran sheekotiin teenya dhimma masjidaa kanarratti yoo waan biraatillee jechuu dadhabdan masjidni maal akka ta'e ummata hubachiisuudhaaf yaala rabbiin masjidni gartee kan rabbiiti masjida keessatti gartee waan biraa hin gabbarina je'eeti quraana keessatti nu gorsa kanaafuu wantoota akkasii masjidni bakka fedhetti ijaaramu masjidni rabbii tahuu akkasuma ammoo namni gartee masjida kana keessatti aamira ta'ee nama dura dhaabbachuu danda'u nama ilmiidhaan jara kana caalu tahuu masjidaaf gartee ilmi namaa qabsaa'uu akka qabu shari'aan teenya waan ajajjuuf wantoota kana gorsuu danda'uu qabdan. Namoonni tokko gaafa kana diinu gartee waliin dubbannee gaafa gartee masjidaa maaliif wanni jettanii warri jejje'ee tokko kaadireen maallaqaan bitamtee olii gad oriitu faayidaa masjidni gartee uummata keenya kanaaf buusaa ture
bareedina masgiidni gartee magaalaadhaaf kennaa ture akkasuma ammoo beeta kiristaanillee jechuu akka magaalatti beeta kiristaanillee beeta kiristaanni magaalaa walakkaa dhaabbatu tokko waggaa gartee wantiin akka minaaratti ol kaatu kan makaraafoonni irra jiru kun akkatti halaalaa mul'atu hagamta akka magaalaa bareechuu yaadadda masgiidni bakka gartee seera ittiin barsiisani adaba akkaataa namni itti adaba qabaachuu qabu shari'aan islaamaa itti barsiiftu masgiida keessatti wanti hamtuun dalagamu takkitti illee hin jirtu waan rabbii malee adaba malee tola ooltummaa malee khayrii dalagatuu malee tola ooltummaa uummanni hawaasni kun hawaasa ofitti ooluu qabu malee qaslaa diigamuu qabu manneen farshooti fi manneen gartee bakkoota garagaraatti namni walgee manneen shiishaadha itti gartee badii dalagu manneen gartee halkan kilaba manneen akkanaa kana ka diigamuu qabu manneen amantiitiif kabajaan kan namuudha qabdi akka oromootti oromoon waan guddaa hagana ga'u kana dhabaa jirti waan adaba nama barsiisu kana dhabaa jirti akka gartee saba tokkotti masgiidni kasilteeti masgiidni kamaarriyyooti warra je'ee gartee as gubbaadha ajandaa warra masgiida diigaa jiru kana ummataaf kannaa jiru kana ammoo wanni isin jechuu ni qabdan masgiidni masgiida silteetii miti masgiidni masgiida rabbiiti gaafa magaalaa san dhufean masgiidni sun masgiida rabbiiti jeetiin itti seenee salaata malee masgiida siltee kanatti hin salaatu wanni jaamu masgiida gartee guraagee kanatti hin salaatu wanni jaamu takka masgiida orgubbaa kanatti wanni hin salaatu jaamu hin jiru masgiidni ganda oromoo keessa jirus ganda silteen keessa jiraatu keessa jirus ganda naannoo amaaraa keessa jirus gaafa naannoo amaaraatti masgiidonni gartee gubataa turan wanni gartee islaamni oromiyaadhaa gartee akkasitti gartee sagalee tahaa tureef masgiidni karabbiiti fa innal masaajida lillaahi falaa tad'uu ma'allaahi jira quraana keessa waan kana gartee sheekotiin gabbahaati ummatatti hima sheekotiin waan kana jalaa hin hafina dhimmi amantiidhaa dhimma salphaadhaa miti dhimmi amantiidhaa dhimma saba kanallee wal nyaachisuu danda'u obboleeyyan kiyyaa waan kana irratti hin callisinaa sodaattanii afaan qabattanii hin tattaa'inaadha dhimma amantii kanarratti dhimma gartee masgidaa kanarratti jabaadhaa akka gaafin nuuf deebitu godha haga ammaan kanaa mootummaa waan takka illee hin jenne deebiin isaan kanan takkittiin hin jirtu namoota sababaa gartee hiriira maaliif baatan jehuun ummata gartee masjida keessatti gartee waan rabbii dubbataa jiru ummata jummaa salaatee dhimma masjida gartee diigamuu kanarratti dubbataa jiru mootummaan humnaan waraana akka itti erge viidiyoon lafa jirti in seeninaa jetteeti ijoolleen jechuudha ka isaan dura dhaabbattee sanbooda jechuudha gartee qawwellee gartee ka itti dhukaasanii namoota hanga nama sadii ejjeesanii warra kun gartee miidhamee mana hospitaala keessa yaalamaa jiru jechuudha sanbooda ummanni alatti gabbahee hiriira guddaa san taasise malee ummanni gartee karatti gartee wanni godhan jiru naannoo masjida al-anwaaritti namoota sadii lubbuun dabartee jirti warra ookara kaasuu barbaadu maal ookara kam kaasan ookarri isaan kaasan hin jiru oduu kijibaa akkasii illee qindeessina warri gartee oduu kijibaa mootummaadhaaf tumtanii oduu kijibaa qindeessan warri sun gartee rabbiif jecha masjida diigamaa jiru masjidni kiyya gartee hin diigamin jechuudha hiriira bayan naannoo oromiyaa keessatti baalee keessatti shaashamannee keessatti akkasuma harargee bakkoota magaalota garagaraa keessatti hiriirri bahamaa ture jechuudha hiriirri kun kabahamuuf masgiidni achi jiru sun na ilaallata masgiidni sun masgiida kiyya jaameeti malee hiriirri bahame hammeenya fi miti mee wanta kaasii yaadachiisu manneen amantaa mana fakkeenya masgiidaa fi manni amantaa gartee kiristaanaa beeta kiristaanni bakka itti gartee gaafa isin warri ammaan tana aangorra jirtan kun gaafas illee isinumaat ture gaafa isin agaasiidhaaf ergamtanii ganda keessa ijoollee ariitanii ijoollee karaa nagaatiin gaafii gaafataa jirtu ari'aa turtan bakki isaan itti gartee dhiyeessanii dahoo godhataa turan jechuudha masjida fi beeta kiristaana naannoo beeta kiristaanii jirutti ijoolleen utaaltee beeta kiristaana maaliif bakki sun yoo islaamallee taate jechuudha bakki sun bakka nagahaati bakka itti gartee hamtuu rabbiin namarraa qabuu danda'udha jedhanii waan itti amananiif bakka san seenanii isin jalaa dhokataa turan masjidaa fi beeta kiristaana keessatti isin jalaa dhokataa turte gaafa san ijoolleen mana rabbiitiin ol seena jechuutti masjida seentee ijoolleen kiristaanaatilleen mana rabbii san keessatti dhiyeessitee isin jalaa dhokataa turte isin arraan tanallee gartaa ummanni kun isin kabajee aangootti isin fidee arraan tana gartee qalbuma takkaan doozar fiddanii quraana fi masjida kabajaa dhabdanii fi akkasitti diiguun kun waan sirrii akka hin taane kana jajjabeessinee yoomillee taanaan irraa dhaabbachuudhaaf hin teenyu yoomillee taanan waan kanaaf akka malee falmannaa ammallee dhaabbannee barullee jechuudha akka malee dhaabbannee falmannaa kana waan ta'eefuu masjidaaf gaafii ummanni gaafataa jiru nuuf deebiftan malee obboleeyyan kiyyaa walitti nu buusaa jirtan wal duroo nu dhaabaa jirtan waan kana sirnaan hubadhaa isin hin jenna kabajamtoota fi jaalatamtoota keenya dhimma masjidaa kana warri gartee oofee gandatti galchee gama kaaniinis gamanaanis godhanii akka waan gartee warri kun amantii arrabsee akka waan gartee warri kun maarree jedhanii warrumti gartee mootummaadhaaf ergamu kun ummata kana wal nyaachisaa jira waan kana sirritti hubadhaa isin hin jaa kabajamtoota fi jaalatamtoota keenya masjidni bareechituu magaalati malee fokkiftuudhaa miti masjidni bakka itti gartee ummanni gartee seera itti baratu bakka itti adaba baratu
bakka itti tola ooltummaa baratu, bakka itti nagayummaan maal akka taate baratu, bakka itti gartee ummataaf tola ooluun gartee maal akka gartee faayidaa irraa argattu baratudha malee bakka itti farshaanan, bakka itti xajjii dhuganii miti masjidni, bakka itti dannasanii miti, bakka itti biyya jeeqanii miti masjidni jechuudha. Kana waan ta'eef obboleeyyan kiyyaa wanta akka ittiin nuti isinii dhaamuu barbaannu masjidarraa adaba godha. Namni gartee amantitti bu'ee nagaan argatu, abadal aabidiin nagaan argatu, nagaa argannaaf teessan malee nagaa hin argattan. Abbaan fedhe gartee masjidni kasilteeti, masjidni maarree wanni jaamu hin jirtu. Wanni nama quuqee nama dubbisaa jiru, harargee jiru wanni dubbatuuf, haarsii jiru wanni dubbatuuf, hawalloo jiru wanni dubbatuuf, gartee jimma jiru wanni dubbatuuf, akkasuma hawallaggaa fi gujii fi gartee karrayyuu keessa jiru, akkasuma oromiyaa tana guutuu keessaa namni wanni dubbatuuf masjida gartee naannoo shaggar kun masjida kiyya, masjida rabbiiti, masjida rabbii hin tuqinaadha. Masjidni tuqame taanan amantii teenyaatti tuqame. Kanaafuu gartee nuti hin adabannu. Yoo gartee karaa rabbii kana keessatti baanee duune shahiidummaadha arganna jeetu ummanni gartee daranuu kaka'eeti isinitti gabbaa jira. Waan kana gartee isin warra gartee sheekotii osoo hin tahin namoota biraa warra isin gartee durriyyee jettanii intarneeta kana gubbatti beeytanuu hagam takka akka gartee amantiidhaaf quuqamee dubbataa jiru argaa jirtan waan ta'eefu dhimma amantiitiin taphni akka hin taane hubachuudhaan dhiisaa dhimma amantii gaafii deebisaa masjidaa kana saffisaan deebisa. Saffisaan furmaata itti kennaa. Obboleeyyan kiyya tanuman isiniin jaa viidiyoo kana waliif daddabarsaa caffeeraan misillee waan jedhuufi akkasuma immoo Jaafar namoota hedduu dhimma kanarratti yaada kennataa jira. Waan isaan jejjaan kana dhaggeeffadhaa. Turtii ammallee waliin taayisaa waliif daddabarsuu hin dagatinaa. Hedduu galatoomaa isiniin jennaatti dhiyaadha. Abbootiin teenya wanni wareegamteef warri mayaamnu kun goota keenne wanni wareegamaniif akka nuti ilmaan isaanii mataa ol qabannuuf malee oromummaadhaas mataa ol hin qabadha, islaamummaas mataa ol hin qabadha. Tara biirtuu isaa hotta dhiirti mataa buuftee zalaalam gaafa wareegaa yaammatanii gaafa hirmaannaa ofirraa achi qabu no torbaan lameen kana waa hedduudhaan naa gade, waa hedduun naa gade. Warra wajjin qabsoo goonu garii ka deebi'ee maaloo uummanni islaamaa kun jirtu ni arga. Nama dhagama. Wanummaan na aarsee nu dubbisee warqiseen. Mootummaa masgee diide caalaa warri na aarsee. Warra jibbaa islaamaa garaa qabu ka duraa usee taa'uun ka kana keessa ol baafate santu na aarse. Mootummaan diide ijaaruuf ta'e san arguuf ta'e. Mootummaan diide ijaaruuf ta'e. Garuu warra jibbaa islaamaa garaa qabu kan tokko waliin jennu garaagarummaan qabnu nuti foon tokko waliin jennu katana keessa jibbaa islaamaaf qabu baafateetu na aarse na gube. Guddarraa hanga xiqqatti warra beekaa jennuun irraa hanga wallaalatti warra jibbaan tun harkaa baatee jira, harkaa miliixxe kana aarsen. Yoo ati ka islaamaa mirga keetiin dubbanne kabiraa eensii dubbata. Yoon caffee raamne islaamummaa isaa dhugaa isiidhaan dubbanne eenyuun dubbachuudhaaf ta'a. Obboleessayya eensii dubbata. Akkuma Oromoodhaaf falmaa turre, akkuma Oromoodhaaf wareega kafalletti dachaa kumaantama caalaa islaamummaadhaaf wareega lubbuus kennina. Isigalee maqaa oromummaadhaatiin caanurra keessanii lafa nuti wareegamneef lafa nuti namni keenya malee kanaafee lafaan kaanee jira. Manguddoo lafa tanaaf qeensa irraa guuranii qeensa qabnee jira. Warra miilirraa citee itti deebi'ee jira. Lafa shawaadhaas saamuudhaaf deemtan islaamni kalee islaamni gaafa lafa tanaa lafa oromiyaatiif wareegamu maaliif wareegni kun isin ilaalu isinii tun qabsoo teenya irraa dhaabbadhaatu wareegamu qabdan maan jin ijoollee wajjin dalaynu ijoollee gurguddoo aktivistii Oromoodha warra Oromoo akka jallaaltu
ورج اللسه وان أكرهها بريس الجر نما مكان إسلامه خوان أكره بريس الجر نما مكان إسلامه مسجدني خسلتي راتي سلتي جارتي مسجدني سلتي راو جار بچفه ما سيغلچاتي نقلت أبليس إسلاماتي ننك بكما نمن إسلامات تقبت أوروميا خيست ننك وارديان نم إسلاما أن أورومون أكهد من خينيت اتقاطهم ما فرني إسلاما نخيس جرو سواسب لمي نوجين أمني نوجين صلاة هنداو وارديان سانينوي بقوا سانينو دبتاف مالي ربي توقع قولي قانون جا خلنا نوبي خلنا اسم بيتا نونمتن فنفني رافي فنفني رافي نانو سرت مسجد جارو جنم فنفني ولكتي لفت يجا اتجنين لفوريجا خفلة مي أبام في الأسبوع تا إنجار تاجو اتجار تولان سنتين دل كيرانيس خدني سو تندل كيران تنلوغتي ما ورين كراني إسلام مسجيني في فدية الآتي جرا هنغارين تو فرنجين على رفتي لالتي إسلام نباية تيرا مكان نبدا بوبر نيش ألف نملي والجالن نما جالن جيبا نمان قبل خدنا تفتس قبل يوفر أشلو قبل نوسي همتو يو نورانت نمني أبسي ديبسا ساري أمات ني أمات يوني دراما أمتي تو چولا ديم توري موتوماتي ست أبدا دراما كو سنباس كويات راسين دبت دراما كو سنباس دراما أمتي دا سنباس يو تنان إسلام متاقى قبل التين فاقاتن هندن ديسن إسلام نرى أرومي يسيرو إسلام سنة جلدي إسلام قرآن جلدي إسلام وان اتأمنوا فيه وان اتلمن الدام بيه تلوتان دوم سنة متاقى قبل تشيفنا هي دينا تسو تلوتان دان دينينا ما أولي بوفنا هي دينا أروم ما في إسلام ما نوتي أرى الدام بينا يتشود أروم ما يوم نقبتي إسلام ما تنو يوم نقبتي الدم بينا دلوني ما تنا أكخليتي مت إيه أكغرتي سبون ما دا خبرات رن سبون ما كم نبويتي الدم بانو إسلام ما تمال نوغوتي متي مال نوغوت إسلام ما بو أمن تيرندو إسلام ما تعرباتي تون تماري راتي لكي تعرباتي متي تاني إسلامات تنمت أمنيتي تنمت أمني هندات إسلام من ترواتي بت إني ربعين أكبت وان أماري نونج تمر بيجاتي سنورون خنا برون نمارسا أكبت وان أماري نونج تن أماري دينم ما نونج أكبت أورمون نونج توان أماري نونجو يوكسي يادن ديبيا همين يمالي غارو من في الدهين قبط أكاتان اتديم تنكون همين يمالي غارو من نوفيداد أنجرو إفكيس ديبيا اتيادا جرخين nuti amantii keessan irraa jibbaan qabnu gaafa isin akkasii uummanni sun isinitti dachee jedhu nuyi sheekoonni keessa jechuun masgida keessaa ba'anii jechuun nuti isin cinaa jirra amantaa keessan afaan keessaniin godhadhaa innee dura bismillaahi jennee kan nuti sun wajjin hin dhaabbanne jechuun nuyi hadhammoo lafa shawaa irratti ijaarame kun lafa shawaati baga irra masgidni jiigamee jira jirtu jechuudha. Nuti amantaadhaan rakkoo tokko wal keessaa hin qabnu jechuudha laallaggeeffadhu uummanni keenya jechuudha. Nuti uummanni afaan tokko dubban rakkoo tokko amantaa keenya amantaa irraa tokko rakkoo tokko hin qabnu nuti. Yoo amantaan keenya jiraatedha kan biyyi sun jiraatu jechuudha. Amantaaf kabaja kennaa. Amantaaf kabaja kennaa. Isa
والكبجون غاري نوتي بيكا بوليتيكا دبچو والله بوليتيكا سماين فودي باي واي بوليتيكا كتي حاجه قبل شغريني مسجد الديجيتال يفما غافدا توكو مسجد مو اكا افريكا تجچو اكا الدنيا توكو فمسجد غدان مغالا فين سنه كيسه تادس ابا كتي دجارا مو كم شغرين مسلم اسلاما كبج شغرين كريستيان كبج شغري واقع فتاهين كبج نو يفنتاتو هن كنام تن نو تورو مودا شغر نو يجارمون نو غاري ده amantaa keenya kabajnu taana amantaa keenya irratti qalbiin beelulu akka amantaa keenyaatti jechuun namni tokko quraana keenya irratti dhumnaan amantaa keenya irratti dhumnaan shaayida taatee duute jechuudha shaayinni argamu kisaaraa namni du'aa jira mana farsoo keessatti mana dhugaatii keessatti mana hin taane keessatti namni du'aa hin jiru diinii kee irratti immoo gaafa duute hatta dhiigni kee illee miskeen jannata galta doo duuriyyee taanillee amantaa keenya ni beekna alhamdulillah amantaa keessan irratti laaftanii jirtan ijoolleen keenya amantaa keessan irratti baay'ee laaftanii jirtan hin laafina